Goototi Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof jecha mana hidhaa keessatti waggaa dheeraa yeroo tortoraa kan jirtan rakkachaa kan jirtan kan haqa qabdanii kan jirtan Waaqayyo akka keessatti kennu kabajamtoota waraana bilisummaa Oromoo kabajamtoota hoogganaa bilisummaa Oromoo waggaa 49ffaa ayyaana kan fakkaatu ayyaaneffachuu danda'u keessaniif Waaqayyo bakka ittiin isin ga'e dhaloonni amma baay'ee rakkamu akkuma amma haajii jedhan sheekin jedhan baay'ee kuni darbee hooggana keessan jaallatama ribaatiin gammachuu abbootii akkasuma warra kaan qabuun isaan isa geggeessummaa isaaniitiin 2020 tokko hamma ammaatti takkuma waggaa 50 keessatti waan argamne injifannoo addaa kan Oromoo bobbuu ol qabe kan hunda keenya boonse argachuu danda'uu keessanii baga gammaddanii isinidha. Isin haati Oromoo haati Sillees barabaraan booti. Haati Gatatees kan Oromoo irratti bultu garuu barabaraan boos. Kan Oromoo akka seera deebitee nyaatu Oromoo jirti. Utuu dhalattee ilaahi Oromoo dhaggeeffataa namni gaafa dhalatu akka aadaa Oromootti deebifamu. Mucaadhaan kan baatanii jiru raagatu eebbisa. Akka jedhee eebbisa. Yaa mucaadhaan yoo beekaa taate ofii buli. Yoo wallaalaa taate beekaan buli. Yoo kana lachuu keessaa dhaabde amma buli. Beekee gara namni isaanii boru kan boru. Beekaan yeroo itti sabboontoonni Oromoo qaali isaanii kennan dhugaa jiru yeroo itti himan isa liqimsuu dadhabee gorsa sana dhaga'uu dadhabee beekaa of godhee kan jiru naftanyaatti waggaa 50 darbaa waraannee dhaqee akka kennu qaali isaan bakka isaanii milkaa'uu waaqayyo sabboontota keessa jirtan wajah kamuti. Isa jalqabanii hamma dhufaatitti dhufanii waan amananii duudha dubbiin. Ijoolleen amma dhalooti qubee kan wayyaanee jilbeeffachiisee kaabatti ol fudhache. Dhalooti beekaa siyaasa kan fudhate waraana kanas kan fudhate dhaloota jabaa waggaa 500 dura kan gadaaman kan fakkaatu gadaaman wal malbaasa kan fakkaatu gadaasa kan fakkaatu waaqayyo waan dhaloota akkasii nu kennee galata. Ijoolleen ari'aa qabaa boojii argachaa beelli isin hin argine isin diina argaa irree keessan kan ulfaata iji diinaa hajaa kan Oromoo karena Oromoo iyo kan biyya keenya gadadoof goobanooti haaraan keessaa yoo dhageessan kan inni dirrata yoo si takkuuni dirrachuu baatanis bilisummaan Oromoodhaa bal'aa dhageesseetti tarii Oromoon yoo ta'e isinitti qawwee keessan Oromoon galan jira. Ilmaan Oromoo jeneraaloonni biyya waraana adii keessa jirtan hundi keessan haadhi keessan ji'a 9 isin geessi haadhi naftanyaas ji'a 9 geessi qawwee baata akkamitti haadha keenya ijoollee keenya bu'uuraa keessatti achiisu kan sittani nuti dha akka jirraa kun jiru wanti dhabne garuu maqaa Oromoo gurjaacha keessaa ba'a Oromoo haasaan wanti hojii waan bilisummaa keenya akka bilisummaa beekaa kadhatan waan hin dhufu lallaba waan hin dhufu bilisummaa hojjetan hojiin immoo wal hojjete tokko dhufee tokko taa'u yaa Oromoo hadhaabatu yoo nuti wal duukaa diinni keenya Oromoo
biyya alaas biyya keessa jirtan of boonsuun qabu sabas boonsuun qabu biyya keessa Itoophiyaa sun barabaraan irraa kan irraa bahu fidee waan tokko waan jecha tokkotti soba kan ijaarame maqaa soba seenaa soba siyaasa soba geggeessaa soba malee takka warra amantiis ta'e warra siyaasaas ta'e nama ba'aa kan ta'e sabni keenya dhugaa eegu warri amantiis ta'an soba hin danda'an abbaa gadaatiin gadi baatanii gaafa gadaan karreeyyiidhaa gadda isbel agari warra gadaatiin kan amma moo dubbachuu kan sodaachuun waan hojjetu namni sodaatu yookiin ta'a malee waan laafuu isaa waan oromoo kana isinitti maa baala dartee humna waan deebisanii taasuma bara injifannoo hunda keenya boosu eeyyee kakkaaniin oromoon walii dhabanii waaqayyo jannata isaanii kenna haala oromoo boosu mimmaan seetti haa dubartiin ijoolleen xinnaan guddaa madaa'ee mana guuteera kana kan godhe immoo dantuun keessaati oromummaan afaan oromoo irra darbee oromummaan abbaa haadhaan oromoo kadhachuun waa miti oromummaan bilisummaa gaarii walabummaaf qabu kanaaf yaa oromoo wanni keessa jiraan nimee akka jedhama jarmanii warra keessa ta'a mana qilleensa afuuffee keessa taa'edha qilleensa afuuffee jechuun waan ati nutuuf godhachuun soba jedhamu soba ta'e sobi kumisee badii waraana bilisummaa oromoo nu boonsan qollee ol dhufaman harkanii guyyaa kana gaatti maltanii machiiftan hin milkooftan deebi'aan hin milkooftanii deebi'aa waaqayyo waaqa haqaa warra Tigreedhaa utuu jennu didan waaqayyo agarsiisa dargii isin agarsiisa kan hundaa jiraatan Malasan kesenangan jadi dia hidup di badan sena pun tidak hidup bermacam sana kami orang berdapat bagai gambaran itu bukan dan kedua orang kumnan kabari sekarang itu dah kemudian itu dalam sekian dapat dibakat barang yang bertebakan betul pada warna Jepang. Ngomong tidak overrated sah. Adinja apa overrated? Untuk nama untuk orang kasar, untuk orang selektif, untuk orang positif suka. Kisah mana sah mati sah jauh kisah itu suka. Karena udah sial sini tahu berbagai mana macam jadi. Wajib dia ada. Jabatan. Jabatan. Sama boleh sebutkan Oromoan kau ada yang tak Oromian yang kau tak pakai sen apa yang kali sah anu dah saya sedih masa Oromian udon bade iskiti Oromian yang kau tak sah tadi kau macam apa wajar tadi sena seresus orang yang berarti kita ni dari jauh cara sah hero family Lacito warana bisuma oromo ofisir kating oromo terkating muaj muusal karena desa yang bacun baru cawan nama tadi itu kompanis seruli hilang barang gula lori hamba abano dengar karena desa abano dengar bukan sih cara akan termaju toh lama ica ijazah ini untuk dia gambaran deh kote gula orisa nutika pada ofi iome thola barang Amerika pajaran ijazah di Amerika berbeda kepada di tiga pertanian universiti apa saya katakan timbangan Inggris ini kote gula ini ijazah menerapkan ijazah itu kan moral kita, moral dan kawan moral itu. Kadang-kadang aku
dhugaa dhaabachuu barbaachisa. Akkam qabadhaa, waa qabadhaa, wal qabadhaa, waan kana biraa hin goomina kophaan sooromuun hin jirtu. Ilaa kophaa keenya sooroon gadeenanii bara 2005 abbaan guddaa waan diyaasporaa keessaa nama 12 ijaaranii dhaqanii warra tuulamaa hoteelaa mana akkasaan fudhatan godhanii kana booddee hojjaaminaan akkan waa ajan seenaa eeggadhaa. Sooronni kan jiru gaafa fi irratti ajajamu waan. Kanaaf qabeenyaa nama qabatu bakatee gahe Oromoon sooromuu hin danda'u maaliif warra gargaaruuf sooromuu barbaada. Wala dhaggeeffatu wala caqasu waaqayyo barbaada. Barreeffamni barreeffama Oromoo barbaada. Bara walabummaa Oromiyaa bara inni keenya jedhamu qabsaa'onni mootummaa bokkuun qabatan waaqayyo mataas. Oromoo yaada dhiigaanis seenaanis seeraanis tokko firaqatu wal qabu. Wanti nurratti wal dhabu fafa keessaa ba'a. Jaalalanii tokko baay'is. Wal bira dhaabbatu, waliif hafatu, waliif lolu, dhugaa kan dhaabbatu. Hattuu saantuu of jala qabatan hin taatu. Hattuu saantuu soba of keessaa baasa waaqayyo kan jaalata. Fira ofii taanaan sobu hattuu jechuu danda'u qaban. Kanaaf waaqayyo nu bira jira waggaa 50 dura kan jalqabame amma waggaa 50 waan dinqiin agarsiiseera. Wanta jirraa ta'e walgeenyee kaabaa kibbaa danaa mirgaanullee raafnee buqqifnee qabachuu qabna. Warra immoo booddeen kana namni gara biraan dhaqee saama jedhee of keessa ta'u ija dhahaa ta'aniidha. Waaqayyo waa gargaara. Warri dhugaa dhaabbatan waaqayyo gara keessa ta'u. Warri sobaa dhaabbatan waaqayyo qalbisiifamne. Barreeffama barreeffama. Hundi keessan kan isin argamtan maatii keessan maasii keessan waaqayyo haa eebbisu. Ba'uu keessan dukkanu keessan waaqayyo haa eebbisu. Taa'uu keessan dukkanu keessan waaqayyo haa eebbisu. Xinnaa isin biratti isiniif barakachiisu. Waan nyaatan isiniif sirreessu. Waraana bilisummaa Oromoo bakka jiran dhagaa baraattii sana tiraasii caalisiifamu. Aangoo siifatu. Waan siyaasii hojjetatu. Hoogganni bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waggaa 5 kan gaggeessaa jiran. Waaqayyo hamaa sirriidhaa sammuu isin kenne kanaan bulaa jiraadha. Waan yaaddan irraa hunduma keessa waaqayyo eebbisu jabaadha. Yoon isinitti isin jaallatisiise dhiifama laata bara dhufu bara nagaa bara eebaa kan jiru kan jireenyaa kan badhaadhinaa hunduma keenya fayyadaa. Ayyee galatooma galata lubobantii Dr. Lubobantii akkasumas jaallatilleenchoo haadha qabsoo jaallatolchaa. Ani biyya jaalladha. Eebba qofaatu hin taane dhaamsa jajjaba dhaamsa nu dabarsan maaf galatooma. Egaa sagantaa keenyatti fufaa amma haasaa baniinsaa taasisaa silaa jaallee suraan mana nagaa gaafatee egaa amma walga'iin keenya akka idilee addunyaatti deemaa jira. Gara dirreetti dabarra kanarraatiin jaallee suraan mana nagaa gaafatee jaallichichaa nuuf affeeree gara dirreetti dhaamsa dirreetti deemarraa jaalle suraan madangi gangee. Ummata Oromoo naannoo magaalaa Lakkuu Minneapolis Simbool irraa dhuftan akkasumas ammoo isteetii adda addaarraa miseensota abaa Oromoo bakka adda addaarraa yaabbattanii dhuftanii walgahii kanarratti argamtan baga nagayaa walgahii kanarra yeroo
keessan hojii keessan dhiiftanii jaalatan qabsoo bilisummaa Oromoo duratti toltanii argamuu keessaniif galatoomaa isin jedha. Itti aansee walgahiin amma asitti jiru kun waan lama keessaa qaba. Tokkoffaa WBO'n hundaa'ee qabsoo Oromoo dhiga jalqabee waggaa 1979 waan isa qunnamaa ture keessaa akka qabsoo Oromoo keessatti WBO'dhaan cabsee keessaa bahee utubee ayyaana WBO'dhaa akka kajajamu murteesse amma yeroo 44ffaaf kabajaatiin jira. Baga adeemsi qabsoo Oromoo karatti osoo hin citin jabina WBO'ti yoo mara wayita dhaabni asii achi jiru deebi'ee WBO'n ammallee ijaaramee amma wayita isa jiru ijaaramee qabsoo tana asiin dhuga'uudhaaf ABO WBO jennaan ka gaafa jalqaba jaarraa abbaa gadaarraa ka'ee Jaal Magarsaa Barii fi Baaroo Tumsaan dirrratti hundeeffamee fi ka har'a dirree jiru kuni nuuf ABO WBO'dha. ABO jechuun kana. Kanaafuu baga asirratti argamnee isin jennaan. Kanaafuu tokkoffaan walgahiin keenya kuni waggaa 44ffaa kabajaa ayyaana WBO'dhaa kabajuudhaaf jala bultiidhaan kan gaggeeffannu yoo ta'u, lammaffaan ABO WBO'n eega caasaa isaa diriirfatee biyya alaatiin gahee Ameerikaa irratti godinni Ameerikaa ABO WBO'dhaa ijaaramee jalqabaaf kora sadarkaa Ameerikaatti qopheessuu kennaa fi miseensonni ABO WBO'dhaa wal geennee ummata bal'aa wajjin ammoo akkanatti kaayoo ABO WBO'dhaa maal akka ta'e sochiin haga ammaa godhamaatiin jiru maal akka fakkaatu eessarraa kaanee eessa akka ga'e maaltu itti aanu waan jedhu ummata Oromootiif ibsuudhaaf waan itti aanullee mul'isuudhaaf kana lamaan qabateetiin walgahiin kun waamamee as jira. Ameerikaa keessatti qabsoon Oromoodhaa biyya alaatti akka diyaasporaatti Oromoo Union of North Americaadhaan wayita jalqabamu warra waan san hundeessee jiru keessa as akka Abdul Abdallah fa'aa as jiranii fuuldura jiranii warra duraan amrii ta'e akka Saayib Saafaa kaafaan hedduu jiranii eniyaa biyya alaatti biyya Ameerikaa kana keessatti qabsoo Oromoo deeggaruuf jabeessuudhaan achirraa ka'ee karaa dheeraa dhufnee haga 2018tti jaarmaleen adda addaa sochiin adda addaa godhamee keessaa 14 haga 18tti Oromoon magaalota adda addaa roobbilaa chaartara qabatee 3-4 asirraa Kanaadaa Torontorraa Denverraa qabsoo isaa ittisee tarkaanfachiise bakkaan nuuf socho'aa akka ture ni beekama. Bakka marraa socho'amee 2018 waan ta'e isin barruu hin beektan wareegama qabsoon Oromoo itti baaftee empaayer maqaa Oromootiin deemu umrii dheereffachuudhaaf nyaatee ittiin gabbate deebi'ee haga ammaa waggaa 5 haddabre kana uummata Oromoof dhaatin jira. Har'a ayyaana kana yeroo nu kabajnutti wareegama Oromoon 14 irraa 8 itti baaftisanii mootummaan wayyaanee kufee bittaaf gurgurtaa 2018 godhame diinni maqaa Oromootiin waamamu ummata keenya gammaaf tajaajillee qabsaa'onni haqaa kan sobamin kakaayoo jalqaba jaaneelmoo qilxuutii fi jaallan dirreetti ABO humneessaniitiin WBO jaala kufanii itti ka'an deebisee kaasuudhaan dirreerratti WBO utubuudhaan WBO'n dirreerratti utubu ka magaalaa keessa ta'aniitti ajjan osoo hin ta'in hogganni dirreerratti argamee waliin dhufee ka'ee dhoqqee keessa ciisee aduu keessa deemee utubuudhaan waan waggaa 50 tare hin argin waggaa 5 keessatti arguu danda'u kennaaf galanni qabsaa'ota dirreerratti wareegama kafalaniif seenan umrii isaan aadatu. Hawaasa Oromoo biyya alaa kana jiru ka waggaa haga 18
والرئاسة سوتشي سمرة وريقة سمرة محلة أنجرون أقول سوني كملا ما أقول سندك تيجي بنتاك بنتاك دينتك اللي بودا فجأة إنسان أمادي دينه في أرضي فجأة إنسان في ديجا مثلا جرج الجنة جرج جارا إنسان تك اللي هوا سربوا أبدا بدت كي تيمبوبا وانته أبصوت أصلا فجأة إلى أفتنيتني أيانا كذا كبدو فيه إن جفنوا أبا وبون وقاشنا كنا أرجو سكنا تركب فترة تركب تك قلتهم تشاكلتهم بس من جدة بكأم جبرا كانه وقوته جئوته وقوته أمتك التي جابر ديجان سدين لكيسة سنة بيجرد موتما هناك كلام ورجع ما كنا ما كنا في كلام على كلام ما يقومني كنا في هواس كنا في السير من عمل تياتات وهواس من جرينا هواس بزنس هركا كل فكرة أكما دريرة في السنة نانو في النمر سوى بولو لولا تنجرو دينا كانت نقوم في السنة إرى أن ذلك مكينا كان حقا ما يسمى جدا أبصد التم توليبوه ساينتان في سنة الدنيا تجيب بحث جرا كان كأصدر شغل قادتي الدنيا مرقبات ملتي وانا الدنيا تريما جلوهم جد كي لجل إرى أيانا كانت ترقبيتي نها سوا جان كتشا بوبا اتقافة تما جارما سياسة أبا ومبي على هكذا في كدر أكثر أفيرا أصبر الإنسان أفيرا حاصل دي أسرة في الأطلاع قالوا سوا سمجة Yalla luar biasa jadikan alam ini negara kanani buya bobo ala kanan kingge suge santi galan ke sambil summa atau jecha akas masuk atau moballa misal tapi dia gerto tabawo biya ala jatan iddo dan tesani kara dadati kan udah waca jatan ini warna farati halam ini jaga kanan buya wabo jedamnya wabo jalan minyak sitani ojiwa berida wajibtan galan ke sambil summa atau akasmas baga buya kanan singge baga baraharaji san barihar bara milkaina bara bilisumma bara wala umma umat Oromo akan tahu Hawa aku mabe kamu kaiti alal yadu aja jawlana jarna bawo jal kajela srastre egara jal kajela anjuru dre palmara kanabe jal kajela jalanna di amal Novel jalan di mama mobil novel jalan di ada alur yang kesini mobil kamu lola itu depan marga jerobali itu tulisan kota Kamera mo sama pekerja dulu akan biasa beda mana dinis soci kapsoke nyawa itu haraja yang beliau katakan rapo pemuda wayang yang juga dari yang jelas dan hijrah aku mahu kamu jangan apa aku terkena barat kumalaman jadi bermama ujian kumasa ada kamu abang sudah saat itu
wantoota inni hojjette waanuma hojjenne walumaan goonu afaan tokko godhatanii ba'a. Egaa wanti nama isin dabarsaa kun jaallateedha gochaa. Jaarmiyaan ABO biyya alaa keessa keessatti bara 2023 godinaalee 6 gamtaalee 19 gurmuu 42 idil addunyaatti gargaaraa jira. Almost miseensa jaha pireezidaantii kanaa ta'anii ka geggeessu jiran nama kuma Afrika jaaru miseensa godhatee jaarmiyaan kun geggeessaa jira. Michael is also starting. Sagalee ko dhagahamaa jiru jaalladha. Nama suri gani dhagaha. Ayyi noof kacha sagalee tu. Jira amma qulqulluudha. Ayyi noof kacha gurmuulee 42 fi gamtaa 19 godinaalee jalatti ijaaree otoo danqaadhaa fi rakkoon adda addaa jaarmiyaa keenya keessatti kallattii adda addaatiin jiru. Firris diinnis karaa adda addaatiin jaarmiyaa kana keessatti rakkoo uumuudhaaf ajaja olaanaa ABO irraa dirqama fudhatanii jaarmiyaa biyya alaa kana keessa jiru kallattii tokkoon oofuudhaaf irratti yeroo adda addaa namoonni baay'een diinaan isaadhaan firri keessoo miidhaa gurguddaa jaarmiyaa kanarraan otoo geessisanii jaarmiyaan kun namoota torba gaafsan akka ramadateen cichoominaan hojii kana hojjetee sadarkaa kanaan ga'eera. Otoo waggaa tokko hin gahin yookaan amanta tokko hin gahin hojii gurguddoo biyya alaa kana keessatti almost nama 3,500 ol ka ta'u miseensotaa fi deeggartoota utubee hojii jajjabduu hojjechuutti jira jechuudha. Kanaaf kun immoo kata'een cichoomina dirree qabsoo jiru, cichoomina dirree falmaarra jiru, jaarmiyaan keenya ABO'n erga jaarmiyaan ABO karaa nagaatiin gara biyyaatti galee hooggansa jaarmaa mootummaa jalatti diddaadhaan karaa nagaa isaan jedhaniin harka keenya hin kennu jechuudhaan falmaa itti geggeessuudhaan qabsoo mooraa Oromiyaa guutuu waliin ga'anii kunoo guyyaa har'aa kana injifannoo sadarkaa kanaan nu geessisanii jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo guddaan, uummanni Oromoo bal'aan baga guyyaa wobootiin isin ga'e jaarmiyaan keenya immoo miidhagsee haala bareedaadhaan hojii jajjabduu biyya alaa kana keessatti hojii miidhagaa biyya alaa kana keessatti hojjetee sadarkaa idil addunyaatti godinaalee ijaarratti gurmuulee 19 gamtaalee 19 ijaaree maallaqa yookaan diinagdee waraana isaatiif amma danda'e marsaa 3 yeroo 5tti marsaa tokkotti yoo xiqqaate $100,000 gumaachee marsaa tokko $200,000 gumaachee kanaga guyyaa gabaasa diinagdee kennuudhaan ibsuu hin danda'ama. Horii gurguddoo argamsiisee waraana isaa amma danda'e kennisaa jira. Bu'aa gurguddoos argamsiisaa jira. Hojii iftoomina qabuu fi hojii dirqama dirree qabsoo irraa fudhatee hojjetaa jiru karaa ajaja olaanaatiin hojii amma kanaa hojjennee jirra. Kanaaf fuuldura keenyatti gara fuula duraattis bara haaraa kana bara galmatti keenyuu fi hojii keenya karoora haaraadhaan galmaan akka geenyu asumaan waadaa isin seenaa waan jirus immoo kanas isin gabaabsee kan itti aanee isin dubbisu ajaja olaanaa yeroo hedduu gurra keessanii sagalee isaa dhaga'uudhaaf hawwii qabdan
kan jaarmiyaa kufe rakkoo meeqa keessaa kaasee yoo sin nan gala jettan ani immoo bineensa bosonaa Oromiyaan bilisa baasa jechuudhaan katuretu har'a sin jidduu jira. Innis jaalmarroo kan keessi jaaljireenya guddataa gorsaa ajajaa olaanaa ABO fi akkasumas itti gaafatamaa jaarmiyaa ABO biyya alaa. Egaa jaaljireenyaan eenyu akka ta'e hundi keenya ni beekna. Nama jaarmiyaa kana gadhaabuu keessatti, jiraachisuu keessatti, utubuu keessatti sadarkaa adda addaatiin hojii jaarmiyaa kana jireenya isaa guutuu godhatee itti galee hojjetaa jirudha. Kanaaf jaaljireenyaan yoo mana keessa jiraatte jaalmarroon dhiyeessinsin jedha. Fayyaa ta'ii ulfaadha. Altoko obsan mengifatkan ilfama menko kedekaan bete hari yang dicapai jatuh tempat dalam Goma dari Minnesota Opi Barida kana ero daerah tani Opesitan jechuun godina USA jechuudha. Jaallanee waan kana sadarkaa addunyaatti qindeessuu keessatti qooda guddaa hundi keessanuu galata guddaa argadhaa fayyaa ta'a. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa. Guyyaa bara 43dhaaf yaadatamee ittiin boonnu guyyaa injifannooti. Ya kasih kana nama walitti dhufe abbootiin keenya maal hojjetanii immoo maal hojjechaa jirra dhaloota dhufuuf immoo maal dhaalchisuudhaa qabnaa jennee guyyaan itti wal mari'annu waan darbe wal yaadachiisnu waan har'a keessa jirru wal hubachiisnuu fi egeree immoo akeeknee wal dambooksisu ta'uusaa ilman Oromoo addunyaa kanarra jiran kun hordofan gaarii gosa hedduutiin yaada. Akkuma jiraachisaan jedhe silaa jaallee marroon bakka kana jiraachuu malee ammoo waan hatattamaa tokkotu dhufee karoora biraa tokkotti seenee kanaaf bakka isaa jaallee bisaanii dhaamsa gabaabduu akka dabarsuu ittimuu akeeki waan jedhu naa dhaabne otoon isin waliin jiraadhee dhaamsa koo dabarfadhee natti tola waan hatattamaatu na dhabdee na of olchaa waan jettullee dabarfatee jira yoo gartee sagantaa sana karoora sana akka yaadetti akeeketti fixatee otuma kana keessa jiru jooyin gochuu danda'a yoo sun hanqate immoo akka of kolchitanii
gammannee wal gaafanne jechuudha. Jaallan gartee waan kana guyyaa kabajamaa kana bifa qindoomina qabuun bifa kanaan qindeessitan keessanuu galtoomaa jaallan immoo gartee waliin dhufnee hundi keenya iyyuu bakka jirurraa waliin guyyaa kana kabajaa jiru hundi keenya iyyuu galata abdare jechuudha. Ammoo waan irraa eegamullee waan hojjechuu mallee waan kaleessaa yaadanne kaaba keessa jiru barree lakkee kanaaf jaal eebbisaanii bakka jaal marroo bu'ee dhaamsa gabaabduu akka muuduu babarsuu din afeeraanii waltajjiin kasaa taatee jechuudha. Fayyaa ta'uu barbaada. Ayyee baga keessatti baga guyyaa irraatiin singa eegaa jaallateenyaan waan baay'ee jedhaniiru ani waan hedduu waan itti daballu baay'ee qabu yeroo keessanis baay'ee si jedhaatiin fudhadhu ammoo jaalmarroo silaa akkuma jaallateenyaan si kaasanii sagantaa kanarratti argamuuf qophiima turanii haa ta'uuti waan fardiin waan atattamaa isa qabate jennaan egaa hirmaachuu hin dandeenye malee silaa sagantaa kanarratti hirmaachuuf innis fedhii ilma qaba. Sagantaan hundillee akka jiru jaallateenyaan quba qabaachiseera. Gabaanuma egaa waanuma gabaabaa bakka itti isin ga'ee dhaamsa jedhu bakka koo bu'iitii ittiin na qaqqabsiisii waan jedhe bakka geessanii bakka walumaa hin geenye ammoo quba jaallateenyaan kaasee yeroo inni isa qaqqabsiisee inni argamuu danda'a yommuu yeroo isaan qaqqabsiisuuf ta'e immoo gammannaan of golchaati waan baddaa waan ta'aa jiru waan hojjetamaa jiru masaa beektu quba qabdu ammoo injifannoon gama dirreerraatii galmaa'aa jirus quba qabdu hundumti keenya walumaan quba qabnaa injifannoo gama siyaasaatiin argattes gama waraanaatiinis argachaa jirus walumaan quba qabna waan ta'eef guyyaa har'aa akkasittiin isinis walitti dhuftanii haala dabarsine hundumaa keessatti haala dabarsine hundumaa keessatti yeroo keessan hundumaa yoo aarsaa qootanii guyyaa akkasitti walitti dhuftanii guyyaa seera qabeessa kana kabajuu keessatti kan waliin kabajuu keenyaa fi gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Yoo rabbi jedhee guyyaa tokko immoo akkuma amma fageenyarra ta'ee guyyaa kana waliin yaadachaa jirru waliin kabajaa jirru dirree bilisaarrattis waliin qaama wal arginee guyyaa seera qabeessa kana yaadachuu dandeenya. Sana sarabbiin nu qaqqabsiisa. Aarsaan itti kaffalamaa jiru wareegamni amma kaffalamaa jiru dadhabbii isin baasaa jirtan aarsaan isinis kaffalaa jirtan kana nu qaqqabsiisa jennee baga yaadna. Waan dhumaa caalaadha. Wareegamni amma dirreetti kaffalamaa jiru kuni bu'aa kaleessa bu'aa ture waan kaleessa itti dhiigamee amma dirba batta'e kana umuratti gochuuf booda batti gochuuf wareegamatti kaffalamaa jira. Waan isin gammadee dinagdeetiin hojjechaa jirtan isin lafee guddaa qabsoo kanaatti kanaaf jabaadhaa waan hojjettan hundumaa keessatti iyyuu egaa baay'ee keessa muuxannoo warra yeroo dheeraa dabarse warra qabsoo kana keessatti aarsaa guddaa kaffale warra kaleessa sadarkaa hamaa keessa darbee dhufee guyyaa har'aatiin waan baay'ee eeginaa isinirraa barannaa waan asajjii dhaamsa hedduu isin jedhee qabu jabaadhaa isin jenna malee waa isin barsiifnu waa isin hubachiifnu guddoo hin qabnu. Maaliif jennaan bu'uureessa warra gameessa hedduutu as keessa jira waan ta'eef jabaadhaa baga keessanii baga rabbiin guyyaa har'aa kana isin gahee guyyaa seena qabeessa kana baga keessanii injifannoo isa waaraa isa guyyaa bilisummaas keenya akka argamu shakkii tokko hin qabu jabaadhaa injifannoo.
waan xumuratees natti fakkaata jaalee bisaan akkuma ani gaa sagantichi bifa sanaan jijjiiramu quban qabu ture neetworkii daldalaa natti fakkaata bakki isaan jiran xiqqoo neetworkii dadhabaa ta'uu mala akkuma beekamu jireenyaan yoo deebi'eera ta'e jaallan akkuma beekamu jaalee bisaan warreen koree hojii raawwachiistuu ABO keessaa nama tokkodha. Yeroo baay'ee namoonni Wallagga Ba'aa irratti hoogganaa waliigalaa akka turedha. Ammas koree hojii raawwachiistuu keessaa namoota jiran sana keessaa hoogganaa olaanaa keessaa nama tokko jaalee bisaani. Jaalee bisaa guddaa fayyaa ta'e jaalakoo galatoomii wanti sin jechaa jirtan gochaa jirtan sadarkaa kanaan geessan waa jajjabuudha hojii gurguddoo hojjettanii ammas waaqayyoon bakka kanatti walitti nu qabee iddoo kanatti waan sinarra nutti dubbattan kana lubbuu keessanis tursiisee nus immoo sadarkaa kanaan ga'ee hojii gurguddoo hojjettan sana rabbii bilisummaa keenya waan akkasiisu jechuun waan barbaada. Ittaansee ka gabaasa nuuf dhiyeessu yookaan haasaa nuuf godhu jireenyadha dhimma jaarmiyaa ABO biyya alaa ilaalchisee akkasumas immoo wantoota dippiloomaasiidhaan gonfanne ilaalchisee waan tokko jaarmiyaa kanarraa erga hundeeffamee asiis ta'ee sanaa achitti hojii jaarmiyaa kana laallatu hedduusaa kan qofa leencaa keessaa qabu jireenyadha. Jireenyaan gaafatama jaarmiyaa ABO biyya alaa fi akkasumas gorsaa olaanaa ABO'ti. Kanaaf jireenyaadhaa dhufuu atis waan jiru waan gaggabaabsitus ta'uu harka namaa ifutti waan keessa baane waan itti turame waan ABO'n uummanni Oromoo miliyoona 60 abdatu kana waan inni keessa jiru waan irraa sabaaf qooddu miseensotaaf qooddu asumaan seerbeeraa ulfaata. Jireenya haa ta'u jaallicha baadiyyaa ta'e faafadhuu dhalatoomaa fi keessadhu dhaga'amu sagalee ni dhaga'ama jaallan dhaga'ama sagalee eeyyee ni dhaga'ama nan dhageessu gaarii tole fayyaa ta'e ulfaadhu dhalatoomaa fi keessamuu kan ada ture nakaba ono connection ko lava fakata kata ega imma jarmia ABO biyya alaa abaka asmu jarmia garte mesha ti nakega to galman dahan tamu keni abna ala kanani jarmia ABO biyya alaa di of dan dahe ajaa'ibfama dirreerraa fudhatee ijaaramu yaadichi yeroo dheeraadhaaf bakka keessa deddeebi'aa ture. Yaadni kun gartee dura qabaa ture yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Yaada kana hojii hiikuudhaaf yeroo fudhate ammoo waan barbaadne waan fudhatee dhaqqabuu dhabuun sana. Akhirnya lafkah wajahmu itu menjadi bagian itu. Hal karena ini jarnya di ala kana di ABO orang semua orang often deh seberbaca sudah pinjat itu namun terberat kita kata gari jarnya kepikiran jarnya kata ABO ini Portik dan kisah kalmai itu juga mendramakan berbahasa kita kata orang apa tu lagi tu itu jarnya ABO ini kalmai itu barang semua orang kebuhin dan tahu sebab sedih
Inni tokkoffaa seeraan achitti galmaa'ee jiranii kanaaf waraana bilisummaa Oromoof nanneen jira nan gargaara naannoo kana jechuu hin danda'a yoo sana godhanii akkamaadha ta'uu isaaniif balaa seeraan hin danda'amu jechuudha. Lammeessoo miseensoti shaneenii gartee abaa gaggeessaa turan wayya isaanii dhiifiitti galanii jechuudha. Kanaaf innis jechuu hin danda'anii. Sadeessoo opereeshinii isaanii dhuunfaa dhiina jala jiru. Hospitaala isaanii, bilbilli isaanii, waan isaanii dhiinatu to'ata. Dhiqatu garteetti naanna'eetti marseeta eejigaa. Kanaaf waan gartee tarkaanfii fakkaatu qindeessuu hin danda'an. Kanaafuu mallee hin danda'an waraana bilisummaa Oromoo lafa irratti talii kan dandeenyu hubachuudha. Alatti jiraa waan jiru lafa taa'ee jiru. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo humna isa gargaaru, isa jabeessu, isa cimsu gama dinagdeedhaan, gama dippiloomaasiidhaan, gama gartee siyaasaan, gama miidiyaa fi gartee sabquunnamtiidhaan, gama cufaanuu waan isa gargaaree jabeessee cimsuun isaaf ta'ee ara kana akka gartee waraanee diina buqqisu cimsuu danda'utti jira yaadi jedhu ni ture jechuudha. Alakkanaa wal dhaabbannoon ni ture. Lakki gochuu qaba. Lakki isin gochuu qabdani waraana bilisummaa Oromoo akkamiin of danda'ee jaarmiyaa mataasaa qabaata. Jaarmiyaan akkamiin bakka lamatti ba'a, bakka afuritti ba'a jedhee namni nama mormu hedduutu ture jechuudha. Haa ta'uutii murannoon ilmaan Oromoo biyya alaa keessa jiran jaallatanii qabsoo irra jiran gartee wal amananii hojjechuun sun waan tureef waan kun milkaa'uu eegale jechuudha. Jaarmiyaan abbaa woboo biyya alaa haa ijaaramuu danda'u mataansaa dirree jiraate namni sun immoo horee tolfatee horeen tolfate sun immoo muutuudhaan namni keessattuu jaalan koreen tolfamee jiru sun immoo of jalatti godinaalee gartee aangoo kenne godinaaleen immoo gamtaalee ijaaranii gamtaalee gurmuu ijaaranii gurmuuleen kun immoo hawaasatti gadi bu'anii waldaalee afooshaalee hawaasa jiran hunda quunnamanii kun Oromoo tokkoomsee humna gartee Oromoon abdatu of danda'ee dubbachuu danda'u kataadhaan diinaa shiraa ka diinaa ka irra hin jirree hawaamteessuu danda'u humna kanadha of danda'ee eejensi mataasaa qabaatee sosobuudhaan qabaa jedhuun itti seename jechuudha. Kuni yaadisaa yeroo dheeraa naanna'u malee eebila 13,2023 waggaa tokko muguun jechuudha gabaadha ji'ootaan lakkaa'ama. Yeroo gabaabaa kana keessatti hojiilee jajjabduu hojjete. Gama dinagdeedhaan waan hedduu maddisiise marsaa 3 dinagdee tinnisuudhaa fi qophii qopheessee hedduutti milkaa'e. Qophii gartee akka waggaa 50ffaa yookiin amna waggaa 50ffaa jennee qopheeffanne iddootti milkoofne jaarmiyaaleen bakka jiran godinaaleen bakka hundayyuu bakka jaatti ijaaramanii jiranii injifannoo guddaa jaarmiyaaleen gartee gamtaa godina kana jala jiranii gamtaalee mataa isaanii ijaarratanii jiranii injifannoodha. Egaa gaafa kana jennu danqaaleen hin jiranii gufuuleen hin jiran jechuu miti. Yeroo hundayyuu yoo ati waa ijaartu namni si dur dhaabatu hin jira jechuudha. Qaama si dur dhaabatu kana malaan darbuu danda'u sitti jira. Yoo callistee dhuma gartee falamni goggogduu nama waliin kan wal dura dhaabbatu taate otuma falamni falmituu waan goggogduu gatii hin qabne hojii otoo hojjetamiin haftee jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu waan goonu namni falmu waa fala. Deebii gartee keessumaan itti kenna. Ajandaa falamni hin godhannu nuti Oromoo tokkoomsuu barbaanna namni hojjechuu barbaadu juuleen waa godhu hunda namaa afeere hunda namaa gara ofii gartee balbala banaa goonetti waliin haasa'u turre jirra.
immoo namni nama baqataa jechuudha. Maaf nama baqataa qo'atamuu barbaadu jaarmiyaa jalatti gaafa jaaramtu dirqama fudhata mirga qabda. Deemtee to'atamtaa jechuudha. Sirna jaarmiyaa sanaa adeemsa jaarmiyaa sanaa abboomamtee hojjetu. Namni sanaan abboomamu hin barbaanne jaarmiyaa balaaleffate diigee ofiisaa akka barbaade waan barbaade murteessee beeku hawwaa jechuudha. Hundaan kaata. Lammeessoo diinni waraana bilisummaa Oromoo akka hin jabaanne barbaadu si gidduutti garaagarummaa dhalchee akka diigamtu akka gartee tokkummaa dhabdu dinagdeen akka walitti qabame waraana bilisummaa Oromoo bira kan dhaqqabne hojiin dippiloomaasii ati alaga keessatti hojjettu akkasii jalaa fashalu siyaasaan uummanni kee ijaaramee tokkoomee akka uummata isaaf saba isaaf sagalee hin taane fuudhuudhaaf hojjetaa jechuudha. Kanaafuu ati dammaqxee jaarmiyaa kee caqasaa eessarraa akka odeessa argattu hubachaa arraa kunii saba kana arraa fi qabsoo bilisummaa Oromoo eenyu jechuuf adda baafachaa waan gaafatu hundayyuu riifaransii kee jaarmiyaa kee godhattee kadeemtu yoo taate tokko humtaa jechuudha. Tokkummaan keessuun humna sii fida. Humni keessuun diina cabsa siinooni ijaara injifannoodhaan akkasii dhaqqabsiisuu danda'u maal? Tokkummaa kee jechuun humna keetii jechuudha. Kanaaf jaarmiyaan nu barbaachisa. Erga jaarmiyaan kun ijaaramee booda jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin waan jijjiiraa jiru agarre. Durra addunyaan balbala deemetti reebaa turre amma isaantu balbala keenya reebaa jira jechuudha. Koottaa sin barbaadu kun egaa wareegama gartee lafa irratti jaallan baasaa jiranii fi ammoo asittis falammaa qunnamtii bu'a qabeessa gartee namoota adii waliin godhame irraa kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo ABO'oonii jabaa waaltaa qabaachuu waan amananii fi furmaan illee gama sanaan dhufuu dandeessii sababa jedhanii dhugeeffatanii kun injifannoo guddaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroo jalqabaaf mul'ate jechuu dandeenya. Yawwaa mootummooti gurguddoo oottaa jedhanii nu kadhatan yeroo jalqabaati. Dur nutu kadhannee balbala hin banannu jechuudha. Sini qabsoof naasiin jedhan jechuudha gaafa turii. Ammoo qabsoofnee humnaan jabinni mul'ate jechuudha. Lafarratti waa jijjiirametu jira jechuudha. Waan gartee jaallan dirreerraa dhiiganii fi gartee wareegama baasanii walitti kuufamee yawwaa ija agarsiisu arguutti hin turre jechuudha. Maaliif mul'ata wayii dhaalagaan irraa argu waan ifaa tokkotu hin turre bulchaa ture jechuudha. Kun akkamiin jijjiiramee gaafa amajjii 2023 amma almost waggaa tokko ta'a. Manifeestoo gartee gaaffii warri gartee alagaa yookiin yaada keessa jiran gaafataa turantu ture jechuudha. Sana bifa qulqullina qabuun manifeestoon bahe. Sana booda kanatu gaaffii Oromoo deebisa akkasii nagaan bifa kanaan dhufuu danda'a waraana bilisummaa Oromoo jechuun kana naamusa akkasiidha qaba. Waan isaan isin yakkan hundi gurudhara jechuudha jedhu gaaffii dhufuun ni ture jechuudha. Egaa haala sana keessa gootummaadhaan namni gartee shoror keessaadhaa jedhamee yakkamu ija jabaate onnee jabeeffate jalatti haasa'uunii fi gartee itti dhiibanitti deemuun waan buuse hedduu qabaa jechuudha. Kana keessa dhufa injifannoon gama dippiloomaasiitiinis jechuudha. Inni lafarraa kan jiru ta'ee injifannoon hedduun gama gartee siyaasaan argamee jira, dippiloomaasiitiin argamee jira. Of durallee gartee argamuuf deemu jira jechuudha. Kana hunda isaayyuu walitti qabnee yawwaa gartee halargaan nu yokkuu ture keessa fa'aa yakka sana akkataatti fashalsinee sadarkaa instituushinii gartee guddaa kana Yuroop jedhamu dhiibama gartee yeroo itti gaafatu ture jechuudha. That was the turning point. Yawwaa
Duri namni gartee ani shoror keessaadha naan jedhama jedhee sodaata. $50 dhibba walii dabarsuu yaadda. Amma garuu akkasumatti sadarkaa Awurooppaatti dhiibama gaafatamu jira. Nuti falmataa bilisummaati malee shoror keessaa miti. Nu beekaa akeekni keenya kana barbaadu. Nuti nagaa finna malee warra nagaa boreessu miti. Har'ee irratti immoo nagaa nu dhorke kunoo warra kana. Sababa kanaa jennee ibsuu danda'u kee waan gargaaree hunda qabaa jechuudha. Injifannoon hedduu nu gonfachiisee jechuudha. Kun immoo gahee gartee ilmaan Oromoo kutatoo lakkoofsaan xiqqaa ta'an malee hojjetaniidha jechuudha. Humni gartee nambar jedhu hedduminaan otoo irratti hirmaate ammoo jijjiirama guddaa akka fiduu danda'utu ilmaamuu dandeessa jechuudha. Ilmaan Oromoo hedduutu biyya alaa kana keessa jira. Otoo humni namaa keessatti hirmaachuudhaa danda'e amma akka jijjiiruu dandeenyu ilaalaa tilmaama. Qaamni hojjetu hagoon kuni dhugaa Oromoo bifa kanaan mul'isuu yoo danda'e yoo Oromoon itti heddummaatti duudee waan kana hojjete hagam akka jijjiiruu danda'u ilaala. Namni US keessa jiraatu yookiin Awurooppaa keessa jiraatu hooggana isaa ofiisaa filata. Hooggana ka biyya isaa bulchuu jechuudha. Ka biyya gartee Awurooppaa keessa jiraatu haa ta'u US keessa jiraatu isteetota keessa. Namoota kana itti deemanii sagalee koosii kennaa dhimma saba koomoo kana naa dubbadhu yoo jettanii gochuu dandeessu birtuu dandeessu. Kanaaf maaltu barbaachisa akka hawaasaatti jabaatanii ijaaramuu qofaa nama gaafataa jechuudha. Lakkoofsa citizen naannoo sana jirutti murteessaa jechuudha. Kan gochuun hojii salphaa wareegama guddaa nama gaafatu miti ammoo bu'aansaa guddaa jechuudha. Koongirasmaanii dubartee seenaataroota qabachuu dandeenyaan dhimmi Oromoo US keessatti yookiin Ameerikaa keessatti akkatti ilaalamu jijjiiruun danda'ama jechuudha. Hojii gurguddaa hojjetamuu ni danda'a jechuudha. Public diplomacy ka jedhu fulaa sana jira. Sana irratti hojjetee raadama hojjetee jira isa jedhu bara 2024 kana keessatti waan irratti karoorfamee hojjetamuu malee jechuudha. Jaarmiyaan ABO amma diriirsaa jiru kuni sadarkaa gurmuulee hedduutti ijaaramuu danda'utti jira. Bakkeewwan akka Awurooppaa keessatti hedduminaan ijaaramee jira. Giddu galeessa bahaa keessatti hedduminaan ijaaramee jira. Ubsaan harkaansaadha. Naannolee gartee US keessatti gurmuuleen hedduun ijaaramuu danda'utti jira. Awustiraaliyaa keessatti akkuma kana ijaaramuudhaan qaba. Afrikaa keessatti ijaaramuun dirqii jechuudha. Afrikaa keessatti bakka bakkatti gurmuulee ijaaramanii jiran. Kan hunda isaanii maaliif kaasna yeroo gabaabaa keessatti jaarmiyaa kana fakkaatu qajeelfama ifaa gimitti gartee fi gahee hojii haliila walii kennanii wal bobbaasu kuni waan gargaare qabaa jechuudha. Waan jabeessee qabaa jechuudha. Yeroo waggaa tokkoon guundi keessatti injifannooleen amma kana galmaa'uun kun otoo waggaa 2-3 itti fufiinsaan hojjetame bakka kam ga'uu dandeenya isa jedhutti yaaduutti jira. Kanaafuu akka uumsa guddaa jabaan gaafata namni gartee dargaggeessi bakka jiruu qabuutti jira. Namoonni beektonni uleeyyiin ilmaan Oromoo qabsoo kana keessa turtan hundi keessanuu bifa gorsaan waan keessa dabartan wal hubachiisuudhaan dogoggoroota kan turan wal hubachiisuudhaan muuxannoolee qabdan wal hubachiisuudhaan ofirra tarkaanfachuun barbaachisaa taatee jechuudha. Kanaaf isinitti dheeressu jaarmiyaan gartee meeshaa ittiin kaayyoo keenya galmaan ga'e jechuudha. Kaayyoon keenya muka galmaan ga'u yoo wal hubanne ajeelfamu bakka feesisu dirree irraa fudhanne haala dura tokko malee waraana bilisummaa Oromoo kana yoo jabeessine yoo cimsine warra wareegama gartee baasu warra dirree jiru warra qara warra gartee qara eebboo ka deemanii waraananii diina kuufisu sana yoo jabeessine cimsine beekame qofaa ta'uusaa hubanne waan kana cimsuutu irraa eegamaa jechuudha. Waraana illee waan hojjechuu jira akka gaariitti ajaa'iba hojii kana agarsiisaa jira. Waan jaalala ibsaan mataa irraa malee
hunda isaan turne booji'ee agarsiisuu jira, naamusaan hagana ni gahu agarsiisuu jira, ajjeesee agarsiisuu jira, diina buqqisee magaalaa irratti agarsiisuu jira. Kun seenaa qabsoofisummaa Oromoo keessatti waan yeroo dubraa ta'e jechuun ni dandeenya jechuudha. Kaabaa kibba dhiyaatu gartee bahaa giddu galeessa jechuudha keessatti aanaalee hedduu keessatti yeroo gabaabaa keessatti indeeffatee kanaan loluun injifannoo galmeeffachuun diinuu kan kanarra ganan balleessa jedhee dadhabuun dirooniidhaan buulee dadhabuun kun waan nutti agarsiisu qabaa jechuudha. Dhimmi Oromoo ibiddi qabattee jirtu kun yoo deebiin sirrii gaaffiin sabichaa kun lakkaawamee tokko lama kana kan hin deemne taate akka gartee bakka isheen hin qaannee fi impaayiriittiin diigamtee humni ishee akkuma gartee impaayirota duraanii mul'achootaa haa ta'u waan namatti agarsiisu qabaa jechuudha. Gama siyaasaatiinis siyaasni gaanfa Afrikaa handhuurri isaa Oromiyaa ta'uu waan nutti agarsiisutu jira jechuudha. Rakkoon Oromoo, rakkoon siyaasa Oromoo kan furamee yoo taate rakkoon siyaasa gaanfa Afrikaa furamuudhaaf hin deemtu jechuudha. Oromiyaan seera biraa miti. Hunduu Itoophiyaa irratti aangomuu kan barbaadu yookiin immoo waa aangisuu kan barbaadu handhuurri Oromiyaa jaalala jibbiirus. Kanaafuu akka Oromoota akka saba guddaatti dhaba siyaasaa sana qabatanii uummata kana aangessuun, uummata kana jabeessanii cimsanii biyya isaa irratti abbaa taasisuun mirga isaa gonfachiisuun murteessituu taatee jechuudha. Kanaaf immoo hojii dippiloomaasii biyya alaa keessatti hojjetamu kana keessatti beektonni fi gaheeyyiin dargaggeessa to'inanii irratti duulee waa gonfachuun murteessaa taateetti. Kan hunda isaa hojii nu gaafata barri 2024 kan milkii kan injifannoo yaadan hundiyyuu galmaan isinii ga'u nuu ga'u barri gidiraan saba keenya irra dhaabbatu bara waraana bilisummaa Oromoo injifatee biyya isaa dhuunfatu bara Oromoo mirga isaatti dhuunfatu akkanuu ta'uu walii hawwinaa ayyaataa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedhama. Ulfaadhuu jaalteenya dhugaa dubbachuudhaaf wantoota hedduudha. Wanta jaalalaan kun hojjete sadarkaadhaan ibsa guddaa kennitee galanni kee bilisummaa ta'uutis qoonni ati ba'aa jirtu xiqqaantii waan baay'ee hojjetaa jirtaa jabaadhu rabbii. Humna siifaa kennu bara kanas immoo bara injifannoodhaan gammachuun atis qooda kee baattu dhufaa ta'u jenna. Ittaansuudhaan egaa wanti jireenya waa hedduu dubbatee waa hedduudhaas immoo wanti hedduutu hojjetames dirree irrattis biyya alaa kana irrattis akka jaarmiyaa baabootti hojii gurguddaatu hojjetan bara 2023 2024 immoo daran akka hojjennu abdii qabna. Kan itti aanu hogganoota yookaan immoo woboo gameeyyii kan nu dhiyeessan sadarkaadhaan jaalsuraa yookaan jaalbaayuu natti fakkaatu. Jaalsuraa yoo gara waltajjiitti dhiyaatanii hogganoota woboo yookaan immoo woboo duraanii ka qaama isaaniitti hir'atan ka irrallee qabsoo kana biraa hin hamne ka jiruuf jireenya isaanii guutuu waan kanatti dabarsan jaalsuraa kimoo akka sagantaa dargaggootti akkasittiin argaa jira. Jaalsuraa muddeessa ulfaadhaa jaalsuraan gaafatama hoggana jaarmiyaa baaboo godina USA'tii galma bareedaa kana haala kanaan qindeessee guyyaa haaraa kana akka dhiyaatu kan taasisan warra godina USA jaalul jiraabafaa jaalbaayuufaa jaalan biroogaa maqaa keessan guutuu waamiftuu danda'u hedduu keessan iddoo sanarratti haala qabsoo waan gurguddaa hojjechaa jirtu jaalsuraa waltajjii fudhaatii nu dhiyeessaa hogganoota woboo gameeyyii guyyaan kun kan guyyaa wobooti jechuuf kooti ulfaadha. Ulfaadha jaalchaa
jaalchaa ulfaatu jira deema jira sagaleen keessan nagaa ayyee jaalchaa ulfaatu ammoo dhaga'ama gara maayikiitti si qajeelchudha dhaga'ama lakka dhiyaadhii haasawaa jira dhaga'ama amma jaalchaa amma dhaga'ama eeyyee jirtu amma hin dhaga'amtu ayyee jaalchaa galatoomii jaallanni lumarruu silaa sagalee jaalmarroo dhagahuudhaaf tokko tokkoon keenya qophiidha sagantarra qabamee akka argamuu danda'u himamee ammoo bakki itti socho'anii fi haalli itti socho'an haasawa asii godhu caalaa jireenyi isaa nageenyi isaa qabsoo Oromoo guutuudhaaf barbaachisaa waan ta'eef haaluma kanaaf na fakkaata akka tasaa haala jijjiirame keessa argamuu kadhabe jaallan bakka isaa bu'anii nuu kennan hogganni waloo waan ta'eef kama jaallan nuu kennan akka jaallamarrootti dhugeeffannee galatoomaa jennaani amma qasin dhihaadhe sababa ayyaana kanaatiin ayyaanni kun ayyaana wobooti ayyaana woboo kana dhumarruu haa kabajnu malee warri kabajuuf warra wareegame hedduun isaanii isaan yaadachuudhaaf kabajna dhaamsa isaanii fudhanneetti gara fuuldura hammachuudhaaf kabajna haa ta'u ammoo warra amma jiran warra hambaa hangafoota woboosanii jaallan kabajaa keessumoota kabajaa ayyaana kanaati keessumoota kabajaa ayyaana kanaa nama afur qabna sila hedduu jira waltajjii waan geelleef nama afur qofa qabna lamaan isaanii addunyaa guutuurraa awurooppaarraayi lamaan isaanii as keessa nu keessa jiran warra alarraa nuun ala onlaayinii jiran jaal dhugaasaa dhugoomsaa nama rasaasa jalqabaa jaal elomoo wajjiin dhahe nama gaafa murtii ayyaana woboo kana waliin taa'ee murteesse rabbiin galanni haa ga'u nama gammallee umriidhaan jiru waan ta'eef awurooppaa jira onlaayinii nu dhiyaata takka argamuudhaaf rabbiin isaan waliinsee keessa jiraachisuu isaatii fi nama akkanaa wajjin jiraachuu kennaaf. Kalammataa jaallisee roobaati jaallisee roobaallee awurooppaa jirti. Akka tasaa woboo qofaa miti hoggana abaa woboo caasaa biyyaalaatti koree biyyaalaatti miidiyaa fi sabquunnamtiiti isilleen onlaayinii jirti nama qaama wadhakkaa isii dhabee ammallee halkanii guyyaa kaayoo qabsoo tanaa bakkaan gahuudhaaf fiigaatti jiru isilleen onlaayinii nu argamti as kanu keessa jiran kanu keessa jiran ammoo nam lama asii qabu kama akka jaallalli seenaa qabsoo woboo godhe keessatti wareegama guddaa kafalte jaal urjii dhaabaa nu keessa jirti jaallusii dhaabaa ayyaanni kun isinii fi warri isin wajjiin tureef waan ta'eef as nu biratti waltajjii irratti akka argamtu si gaafata. akkuma waan jaallan kaanii ibse gaafa woboon guyyaa isaa murteeffaturraa ka'ee ministeerii akaadaamii leenjisaa nama ture achirraa ka'ee dirree seenee woboo wajjin jalqabarraa haga maa'itti qabsaa'aa ka ture barsiisaa ka ture leenjisaa ka ture duraan ministeerii akaadaamii haga jirutti leenjisaa barsiisaa ka ture
booda oboo keessatti haga jaallan amma hoogganarra jiran kanaa warra leenjise ka ta'e jaal jamaal miidhagaa asuma keessa jira dhiyoo kana jaal dhugaasaa wajjin intarviin keenya arguun dhabdanii jaal jamaal miidhagaa keessummaa kabajamaa ayyaana kanaa waan ta'eef ol baatee asirratti akka argamsiin gaafadha kabajaan haa kennamu. haruma kanaan jaallan kun argamuu isaanii ibsuu qofa osoo hin ta'in wanti silaa isaan haasawan tokkoon isaaniitu guyyaa hafe kana guutu osoo hin ifatin nu haasa'uu danda'anii ammoo sagantaawwan biraa waan qabnuuf daqiiqaa gaggabaabaa isaanii uf keessa qabatanii jireenyi isaaniitu kabajaadhaaf akka ayyaana oboo kanarra maaltu akka isaanii dhagahamu waan dabre waan amma jiru gabaabamatti akka nu ibsan jaal dhugaasaa irra jalqabaa jaal dhugaasaa ibsa gabaabaa nu kenni achitti aansee immoo jaallisee achi as jirullee akkasuma tol dura gogaan ibsina galatoomaa isin jedhe. Tole indagama Jadi dalam pagi bangsa, dalam oleh yoya belian jalan rakso aja jota orang promosi kondalo atau orang bisa mau kalau kesejaran ini manggudo tak kesejaran terganggu tapi samaran awan pemberian keinginan kesejutan undi kesanu baga ayana obo barak malamati demi aku jadi saat ini bayar baru puni aku marga mutiga bara dacha ini fan modern mulla tawan ta'ef gamar tudani simanna kadabrille kaggesinille gamar tuman sibina malif wali wari gamma mali argam jufru mati ummata khayna tv wari gamma qabsa wa khayna ya ta'a wa argat biha tambul durati dem budafi wani wang dia kana mabado kana fuka warni kama walitu ne baga waran baga naga walitu ne baga wali dia kana lege nye ja patro kalama pa dani yoni fihi yawo kana ya danu wani nuti daga amu fi wani argide qalbi ni esa gadda fi gamatu juttu kam kala yo ne wali rawaya mama jari de asawa ni ra ko son tahin wan mun argide wal jejebes yawo ko maliki fi akaya da goda nu sai ina mata isa dan de ka kana fi kana argide wan fiik ko wali dadda banu asawa ni ra dumman ko jugo wan da fu jalan ko duba sani gatta sauta kenya jalan faccala duba sani gatta wore ga mani fammo jannata wa ala chada wan ke sadawa jawab masakale kush warani bisma wo ya wago kuni ana khabar akaya dan bara shantami nyamara shantami sadafai saati akajar mau betul mau bukan kawan sedio dan bara shantama bara afutami sadi fi kan itu juga karena aku kabar afutami sadi itu ni ayani wago ayah karena di kana kesati wagon yesa ayat atas sadar kami berdira
haala kam keessatti dabree inni keessatti dabree hoo hayyuu kana wanni tun maaliif jaalan arra wareega kafalaa jiranii fi ilmi namaa kun ilma namaati ka dalaguutu gurgura hogga haasawulee waa gurguruun malaa gariin ammoo hamadaa qabummoo madaan isaa sun itti dhagayamuu mala kanaafuu waan dabarres tokko tokko tuttuneeti ka fuulduraatis maaltu godhamuu qabaafi waan immoo qooda har'a kennaa jiru kennuu ka dandeenyu kan dabre qooda inni uummata isaatiif kafalleef yoo bakka goone ka har'atti jiruufillee bakka kennuu dandeenye kanaafuu ta dabartes ta fuulduraatii fi ta amma keessa jirullee walii qabnee yoo yaada darbanne wal hamileessuu fi xiqqaan keenya hundinuu irraa bartee warri argitee kaleessa maatiin isaa itti dhabamne warri argitee kaleessa ilmaan isaa abbaan isaa haati isaa itti gubatu hundinuu laalaa itti dhagahamu san gammachuutti jijjiirrataa jechuudha. Kanaafuu kan dabree fi kan dhufus wabanni kaafuu kanaaf isa argitee maal buusee maal irraa buufanne rooba dabree fi isa immoo dhufuuf immoo maal qophoofnee hayyuma saniif kanaafani wanti guddoon jaarmaa malee bakka takka illee gaari akka jireenya nu dhiyeessutti wanti guddoon dalagamaa jirti jaarmaa jabeeffachuu jaarmaa jechuun immoo akka ammareefu jaamee argitee jaarmaa hidhamee taa'uu fi jaarmaan argitee nama sosso'ee nama sossoosu garagara rakkoon qabsoota bilisummaa Oromoo eessaa ka'ee Oromoon eessa gahee alla kayyuu kana yoon xiqqoo isin tuttuqee akkuma yaadanitti kan bara 1973 hawwii Oromoon qabu waan amma argitee hawwii kana osoo hin tahin hoggaa sanitti Oromoon qawwee dhawee diina kana qawwee nu qabata kana qawweetti dhawuu dandeenya isuma kanaa qawweetti fudhachuu dandeenye qawwee kaafnaa hawwii sana immoo cabsinee qawwee sana sirkaatee Oromoon akka qawwee dhufaasuu danda'u argisiifama. Ammoo haalli muuxannoo waan hin jirreef qawwaatanii ilaafe malee hin ballee jechuudha sunillee nama sagalee jalqaban. Itti deebi'eeti immoo 1976 ammallee gaara mul'ataa keessatti gaara muuxannoo keessatti gara nama 12 eegala. Achi keessattis Oromoon argitee ofumaa waan wal gaasifuuf jecha rakkoon hedduun humna kana gad deebisanii dhaabu dhalataa turte jechuudha. Haa ta'u keessa dabramee haala argitee Soomaaleenis biyya teenya qabachuu kan immoo mootummaan kudhammee Oromiyaa barbaachuu warreen Oromoo irratti wal fixuun lama ta'uun diina gara lamaatiin lolu osoo qacaleetu diina gara lamaatiin lolu mudatan diina gara lamaatiin lolamee lachuu keessaa bahamee humni dargiitii fi humni argitee Soomaalirraa qacabe bakka argatee dubbeetee fi oboon itti seenee hanga mi'a lolaa misaa'ilaa fi meeshaa gurguddaa hunda argachuu kan silaamu Soomaalirraa dhufeeti kan mootummaan dargii biraa baqatee walitti qabatuu danda'amee humni kun gara 12tti ol guddatee jechuudha. Jaarmayaan kafacaatti dhiisaa deeggartootaatti dhiisaa hajaarame gara 12 kan meeshaa gurguddaa waan akka baazuqaaf dhibee yeroo sanitti argatee mooftaroota gurguddaa darbamuutii fi hanga gartee meeshaa gurguddaa argatutti seen argamtee silaa rasaasa biliyoonaan argamee haa ta'u sunillee oduu waan bilchaatiniif jaarmaan waan haalaan hin ciminiif yeroo waliddaa xiqqisuun dhalattu akka hidditti faca'ee abdiin kutan hoggannaa ugaasa jiru bilchaataa waan ta'eef hanga jiru karaa siyaasatii fi karaa naamusaatiin jajjabeessuudhaan amileessuudhaan warri akka Gadaa Gammadaa warri akka immoo Bariisoo Abee isaan kun waan jiraniif warri isaanii gadiis heddumaa namoonni argitee akka hojjitti waan kana qindeessanis ta'uu waan ta'eef maqaa dhabe. Kanaafuu
qindeeffamee humni sun dandamate. Osoo dhaabbatee nammallee saddeettamoota keessa hoogganni sun hundi deebi'ee mallee waboo ittoo himuudhaaf woo walitti himne hundi bakka itti hoogganee kan qabaanan shiftaadha jeen jalaa gala jenne dammaqni sadarkaa dhaabu ka teekinooloojii ka quunnamtii ka humna takkaatu jiru waraqaa ofii miilan deemnee walitti kennu malee. Humni gartanii birgeediidhaan qeendikkaaf gaafas maqaa itti moggaafamee sagli muraasa irraa moo guttarraa qeendikkarraa kutaa waraanaa jennee gartee maqaa ofumaa itti moggaasaa dhufame jechuudha. Kana kan qooda kennaa ture tokko baarumsaa fa'aadha jechuudha. Maaliif waan baratan biyyoonni biraa maalii maqaa kanuu oromummaan cabdi kan jirurraa maqaa sanuu deebi'etti kenname jechuudha. Har'a sadarkumaa birgeediitti kan itti deemnu birgeediitti dabarraa guttaa bira dabarraa qeendikkaa wutti iyyaa'u jechuudha. Kanaafuu wanti sun waan xiqqoodhaan dammaqa dhabuurraan haalli sun galatee isaan hunda dandamatee deebisee immoo hoggaa hoogganni akkasitti dhumee homaan hafi namoota ubbaasan ofirratti waan haaraa addunyaan keessa jirtu hin beekne kan margitee uumatiffataa deebi qonnaa deemne gadaa taatu malee sirna caasaa birokiraasii hin beekne sanitti argitee hoogganni qeequllu jennee himuun ulfaattee bara lama keessatti bara lama ulfaatte. Akkasanii akka waboon jiraatota mallee deebi'ee of ijaaree mootummaa Sumaalee san mootummaa olii fi gadiin dabalatee booda Soomaleen gargaara. Soomaleen karaa nu gargaartee waraana mallee wayyaatee nu amma reefu argatee humna guddaa jahamu saddeet karaa baafatti leenjifate. Dargii fiigee. Hayyee amma jawwajaan osoo marii tokko hin qabne warri dirree waan tokko miidha walitti ergamuun warra ala jiru ka'ee kottaa jennaan fuula wayyaanee wajjin haasawaa dha. Jarri jabaatee waan jiru fuudhanii nama geessanii haa ta'u sun jiru loltoon gaafa chaartarri humna keenya hagam guddate eessa ga'e maaliif fa'i ajuu sana amma dubbii gaafas qindoominni dammaqinsinii fi kunnillee xiqqaan mallee heddumina qaba balkii hoggaasaan ittee waboon karaa dhiyaa jiru fi karaa jiraa bahaa jiru xiqqa qalqoosa. Humni itti dhangala'ee Oromoon ammoo bilisumni amma bakka hanguu qabachuu qabna jedhee dillisee dhufe miliyoona lama. Akka jaarmaa waraanaatti immoo gara 50tti qindaa'u. Haa ta'u mooraa qabu kan hundaa'uu qabdan jedhanii hanga argattee wal lollee gara gartee kuma 40 kana bahaa fi dhiyaa fi karatti gargaarfamu. Haa ta'u humni sun hundinuu kan mooratti galfamu humni duraan muuxannoo qabu alatti haqee wayii irraa eegamee humna haaraa argatee warra muuxannoo lolaa qabu jamee naqamee humna keenya kan meeshaa silaamu guddoo qabu kan argatee deeggarsa duuballee qabeelee qabu adihaa waan ta'eef karaa dhiyaa sanatti qindoominni waraanaa laahaa waan ta'eef humni sun haaloo ni jira. Halo? Kayaknya jirtu tefufa naga. Humni sun argitee kan duraan muuxannoo qabu waan hiikkatee moggatti galee jecha warri immoo hoggaa wayyaanee sana darbii keessaa faca'ee kun harka hedduu basaasattee humna keenya kameeshaa gahaa qabu qabeenya gahaa qabu gaafa chaartarii bahu itti miidhamee hanga dirree san keessatti hoogganillee namni qullaa taatee karaa bahan wakana dubbee qabna kabeeshaa san kan madiinarraa eeggate malee akkuma ammaa jaallan keenya amma jiran diinumarraa eeggatanii warraan kan madiinarraa eeggate malee hin qabne suni gaafa boqotti qoli dandamatee hanga ta'e faca'ee hamootamma qabu walitti deebi'e warri gaafa darbii bilisummaan warri wayyaanee qabatu bilisoomni hangoo fi jedhetti jijjee dhufe hundi akka jirutti galee jiru akka jirutti kursoo dhaqe. Haa ta'u murataan maafaa warri muratee duraan muuxannoo qabuu fi warri argitee wareegamaaf qophaa'ee deebi'ee waraana san gadhaabe. Deebi'ee gadhaabee 94 kaambii guddinaa buqqisuu eegale. Haa ta'u kaambii duraa dubbisuun ammallee warra humna kanatti dacha'e hedduun isaa basaasota diinati. Muuxannoo dhaabbii fi
qunnamtiin xiqqoo ta'uudhaa fi haalli argitee teekinooloojii ammaa akkanatti qindaa'e dadhabaa ta'uudhaan ofiifuu wal qunnamuu humna keenya bakka jirutti ofiifuu wal qunnamuu rakkisaa ta'e. Guddaan tokko wal qunnamuu zoonii tokko wal qunnamuu telegiraamii qabutti kanaa hundi ni argamu butama. Oduma inni walitti haasawuu guyyaan inni kennu buuruu eegalu haa ta'u ammallee yeroo hundi miidhamu humna san dandamachiifna jaameetiin kara Somaalee deemamee jiru. Osoo yeroon jirtu humna kana yeroon muggatti haa babbaafame jedhee yaada akka walitti kennamu karaa qindoominaatiin jedhina waan qabuuf wal harkatti qabamee humni sun yeroo silaa miidhame booda gara Somaalee gabba'ee humna beeksisuuf deemuu booda immoo wareega guddaa isa qaba. Haa ta'u akkuma ta'e ta'u humni sunis jiraateetu Somaalee sanattis utubamu dirressee ammoo haala biyya Somaalee keessattis waan hammaatu jechuun humni sun achi buqqa'ee Eertiraa nama hidhaa ta'e jaallan dikaarraa qabsoo sana arra humna kana gadhaabe amma achitti leenjifamee achitti hubatu haala jiru qote gaafa biyyatti deemu murtii mataa ofii fudhate. Kanaaf kufuun ka'uun warraaqsi tokko qabsoon tokko deemtu fuuldura tarkaanfataa duuba deemaa fuuldura tarkaanfataa deemu. Kanaaf wabuun kaleessas hoogganni magaalaa qofaa miti dura baadiyyaatti ijaaramee kan hoogganna gubbaa itti gadhuuf ofiif of jaare wabuun gaafa hoogganni sun dhumu jila qabsaa'otaatti waboon of keessaa nama file malee diddaaramee haaraa alaatti hin barbaadu. Ammallee yoon fi argitee warri karaa nagaa godhee kun ammoo lakki Oromoon yoo humna qabaan haasa'uu illee danda'u. Nama wajjin haasa'uu illee danda'u. Namni isa beeku jiruudhaan murtii fudhatee waan amma jaallan kun godhan hunda keenyatu itti boqote. Ittillee akka rakkatu ta'an osoo gaafas humni xiqqaan kun bakka sanatti hafiini har'a Oromoon eessa jira of gaafannaa. Jaaramni gale hundumaa gochuu kan dandeenye akka sakaalamee mana hidhaa gale beekni. Kanaafuu har'as eessa keenya kan jiru kana sadarkaa wabuu akkuma gaafa duraa gaafa sagalee namatti sagaleen jalqabe dhabamee deebi'ee kudha lamaanitti deebi'ee guddatee deebi'ee kumaatamarraa gara nama 300tti gad deebi'ee 300 nama 150 gaafatti gad deebine qabna lola ofii walitti bannee keessa waliin haa ta'u san hundarraa ammas ka'ee humna argitee Oromiyaa bahaa fi zoonii afuritti gaafa chaartarii sanis ijaaramee kaabaa kibbaa hundatti ijaaramee soqsoqaa ture sun deebi'ee qullaa bahee dirree keessa yaa'ee dirree bahaa keessatti qo'afe sun deebi'ee humna sanuu gad dhaabbatee yaabbaatti illee waa soqsoqaa ture. Sun hundi yeroo ammas jaallan kun wayyaaneen qoftee biyya baarummaa keessattinnaa baaduu dhuftu gaafa. Humni kun akkatti dandamate akkatti jiraate hunda keenya beeku. Deebi'ee jiraatee har'a sadarkaa kam jira. Humni kun bahaadhaatti lafa dur takkaatti lolamu hin beekne Finfinnee jalatti lolaa jiraachuun akkuma haalli teekinooloojii fi haalli qindoominaa hundi hariira wayyaa ta'e namni qabsoo sana geggeessullee har'a hedduu isaa duratti beekaa hanga hoogganaa yookaan fokoree gidduu maaree kanaan xiqqoo nama waa barata kun hundi ijoollee qotee bulaati. Haa taatu haala teekinooloojii addunyaatiin wajjin deemuudha. Humni kun har'a barataa kanaafuu xiqqoo ishee dhiifama naa godhi jaalle dhugaasa maali xiqqootu sabaraa jiru gootanii sa'aatii jalaa deemiti deegama lama tokko jidduu naaf fixanii jira dhiifama guddaa wajjin. Tole. Kanaaf jaallan ammaa sadarkaa waboon irra jiru kana hundi keenya waan garbuufi adeemsi kun sadarkaa inni sadarkaa kana itti gahee cabinumaa murannoota jaallan irratti jiranii kana irra hoogganaa jiran kanaa waa walii quudhuun barbaachisaadha. Hadabreefis argitee jaallan ammatti jiranis
warra dabreef bakka godhaa ofiifillee argatee wal qindeessaa hamilee argatee hamilii kaleessa tumatee warra kalee qabsoo kadhatitti wareegamallee jabeessaa walillee jabeessaatiin deemuun barbaachisaadha. Kan lammaffaa immoo haalli amma waraana bilisummaa Oromoo itti jiru haala argatee guddinaa fi lola halkanii guyyaatti jiru kanaaf uummata keenya maaltu nurraa eegamaa jedhanii har'a waan isaan jabeessu cinaa dhaabbachuun dirqama nama hundaatii kunis ammoo wanni nuti warri ala jiru kun godhu maalii wanni dandeenyu maalii kan jiru suni akka jaarmaatti jaarmaa cimsachuudha. Kun immoo karaa diinagdeetiin waan qabu dura cinaa dhaabbachuu karaa diplomaasiitiin warra jaarmaa hooggan qofa osoo hin ta'in uummataa fi akka namootatti nama iyyuu qooda sabaa eegamu naannoo kooti dargaggoon ijoollee argatee biyyoota waliin baratan kunis argatee warra mana yaalaa jiru waliin wal mana yaalaa hundinuu qooda qaba waa'ee diplomaasii irratti kanarrattis akka dalagan waan qabanii qabsoo dalchinaa akka dhaabbatan manjaa'anii kan manjaa'ee gasitti dheeradhee dhiifa mana godhaa iyya nagaa hunda waliin wadeessu. Ayyee gara torjaa dhugaasa kanatti aantiin jaalallee si taatee waan inni dubbadhu si kan taanu dhugaa waafama dandeessetti galatamu. Kanatti kanaasee kana akka nu dubbatu jaallalliseedha yoo inni dhageessite ta'e maagiraafoonii kan kennu. Hayyee ulfaata galatoomaa jaallannoo na dhageessanii ilmaan Oromoo baga guyyaa har'aa kana keessa jettuun barbaadaa hawaasa Oromoo bal'aa miseensotaa fi deeggartoota abbaa hundaa hooggantoota gadaa darbee miseensota durii kanarras dabalatee qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo hundumti keessatti magattiin isin ga'ee warri mana hidhaa jirtanis warri ammoo hawaasa keessan keessa jirtanis maddi keessanuu magattiin isin ga'ee jettu barbaada. Akkasumas immoo qabsaa'ota gameetii warra asirratti argaman jaaludii dabalatee jaaldamaan miidhagaa haadha qabsoo Zaaraa Mootii warri karaa dheeraa deemtanii karaa dheeraa imaltanii bakka kanatti argamtan akkasumas immoo koreen USAdhaan waan kana qopheessitanii akka hawaasni keenya wal argee qaamaan walitti dhufee kaarsiboota gattee isaaf danda'ame walitti dhufee guyyaa kana yaadatee wal yaadachiisee wal jajjabeessuu fi qabsoo fi gara fuulduraatti tarkaanfachuu warreedha kana gootan akkasuma immoo jaalli keenya yookaan hoogganni keenya gameessi jaalluboomsaa dhugaasaa badiraatee baga guddaa irraa deessee ifaajee kan kee kanatti umrii ijoollummaa kan kee kaasii haga irraatti itti filatte baga rabbiin si argisiisee diree firii isaa bu'aa isaa bakka kanirraa hundan isintu beeka argammoo dhaanuma adeemumaan keenya fidanii bakka kanaan gaarii argitanii gammadu keessanii baay'ee ulfaadha galatoomaa rabbiin ammallee umrii dheeressee kanaan olitti bilisummaa fi walabummaa qaayaa bilisummaa fi walabummaa isin hakeessisuu jedha akkasuma manguddoonni eebbanuu goota ishee kana abbootiin amantaa warra as keessa jirtan aangoon kee ofii qabee manguddoon marti keessan bagatti geessan isin jechuu barbaada. Taa'ii jaalluboomsaanudha jalaa kaasee hamma jalqabaa kaasee hamma guddaa irratti geessisee jira. Waa'ee immoo aabaa hongoo ijaaramuu isaas jalqabee guddataa bal'inaan ibseetii jira jechuudha. Kanaafuu nutis warreen makana keessaa qooda qabu jechuudha. Warra dursanii aabaa warra dursanii warra san keessaa qooda qabu arra guyyaa irraa geenye hafnee guyyaa irraa geenye jaallan keenya kan lubbuun nu biraa dabranis yaadachaa maatii qabsaa'otaas jajjabeessaa qabsoo keenya amma itti odoo hin dadhabin odoo hin ifatin arra haggaa irraa hundee waliin gahuu keenyaaf gammachuu guddaa qabna. Aabaa hongoo erga ijaarame jaalluboomsaan dhibee jira. Itti fufiinsaan yeroo hedduu kufaa yeroo hedduu ka'aa yeroo hedduu kufaa ka'aa bara 2018 hin geenye 2018 jijjiirama qeerroo fi qarree
wareega ulfaataa keessatti qabee hawaasa Oromoo dabalatee aggaasii magaazii deebisee qoma saafanii rasaasaa kanitee darajaa arra jirtu kana geessee jedhu akka ilmaan Oromoo dhaasaan butamtee harkuma diina kalee waggaa 27 alaan midhaan fannisaa qabeenya waa ilmaan Oromoo buqqaasaa baksaasaa walitti ture ofiidiyo harkatti kuftee arrammoo wareega ulfaataa haaraan dabalataan wareega ulfaataa nu kafalchiisee jedhu galata rabbiitiin kan immoo dhuftoolee mooraan leenjii durii gartee asumatti leenjifamee waraana bilisummaa Oromoo karaa dheeraa diimaa wareega ulfaataa kafalee diinaan dhaatamaa ture deemtee balbala keenyatti galtee qa'ee haadhatii fi abbaa ishee keessatti mooraan leenjii banamteertu. Mooraan leenjii banamtee san eeroo fi qarree hedduu kan silaa irraa kana bilchiginaa gadhiisitee qaqqaltee rabbiin waliin irraa hambisee dirree qabsootitti baqatee jirtu. Dirree qabsoo sanii baqatanii dirree qabsoo san gabbisanii hoogganni akkuma keessaa bahee miseensi akkuma keessaa bahee waraanni akkuma keessaa bahee arra sadarkaa arra jirtu kana geenyee jirtu. Waraanaanis siyaasaanis dippiloomaasiis injifannee bakka adda geenye kana geenyee jirra. Kanarraa immoo akkamitti fuunee bakka silaa barbaadu sanii geenya jechuun nuti irra jira jechuudha. Nuti hawaasa Oromoo akka hawaasaatti marii maal godhuu qabna. Kan tokko taanee jabaannee waan irraa balbala nu ga'e kana seensifannaa wareega silaa barbaachisu kafallee adeenyaan qaamee lubbuun namaa nunaafne Oromoo kan du'a sodaatee bandeedhe. Haati Oromoo guddaa qopheessu akkasuma dirree falmaa irratti bobbaaftee ilmaan Oromoo kumaatti fida uffisaa ufaa turanii aduu gaarraa kana ta'an. Akkamitti addunyaan nu dhageessee nu jalaa dubbateetu akka salphatti hojjeta. Wareegni ulfaataa itti kafalamee lubbuun qaqqee fayyuun beekee itti darbee sisteen beeka wanni beeka lubbuun isaatti dhabamte sadarkaa akka jiru kana geenye. Waraana sinarraa bu'ee leencina irratti darbee kan geeraree wannise aadamaa bu'ee arraan kana afaan bineensa hamaa bu'ee jirra. Sabni keenya warri biyya keessa jiru ganamaa gargara meeshaa bifoota garagaraatti addunyaa kanarraa kadhatanii araboota irraa faranjoota irraa kadhatanii ilmaan Oromoo irratti fileetiin godhamaa jira. Akkamitti kana jalaa baasna? Akkamitti wareega ilmaan Oromoo kana qixxeessina? Golden tukar dan saga itu gudai damai. Jadi gudai ni anu datang Oromo bang mereka berpikir apa ni? Apa ni? Itu golden om ni apa kote? Berarti kan tehar apa? Mereka itu ni tambah badawai. Nama kita kote. Kori Oromo rumah kita. Oromo dokter di kota ni hindaran himbaran. Oromo banjaran ni jadi biasa biasa ni Oromo tu banjaran ni. Ya. Ilmu kan orang boleh kepala, hati proses, hati kerja,
keessa yeroodha. Bakka garuu iddoo deebinee saba keenyatti maaliif fuutaa? Waraana bilisummaa Oromoo kanatti maaliif fuutaa? Akka Oromoo bilisummaatti bakka itti fayyadamu ifi gurraacha leegeessee ture lafti Oromiyaa maaloo kutaa kudha tokko baangetti kanneen jiraachuu danda'an maaliif gufuu waliin ta'a? Maaliif dafa maal Oromoodha? Asal wanita amat berbagai dapat jauh. Justru wan ada siapa yang ada wan nanti silawan ada terkait dan botok dan bosak satu ada satu silawan garu ada iman saling dua apa dua itu bisa kalian kasih kita akan mau asisnya baru ambo anak di roga apa semua beda dari iman jadi saja dari itu. Kayaknya bukan kalian sepuluh orang ini sila harus doang itu ya kan jalan jalan nih ada orang di rumah orang muda dari jalan baru dan bawa almarhum kita botung pas kita sama orang sisa sedekah gini kan ini mari hari jalan hari makanya barat tadi bukan apa itu yang ada ini kan hari biasa adalah ada botusan mari berakhir. Aku mau berhenti wajar, wajar. Tokohnya mal atau kata umrah bermakna boleh. Apa sahabat ibadah? Apa haji takis? Haji Oromo atau Oromo anak Injil aja kita. Haji Oromo aboti nama kita atau semua Oromo anak Injil. Warada semua Oromo kan akhir, kan arah akhir tu, kan awak Oromo wanita kita. Kawan tokoh sambil berhenti tokoh. Boleh anak kan hantu ada ayo kakinya ayo karena itu ayo Oromo Oromo dua itu ini yang satu Oromo orang kepagian jadi apa ini apa Oromo sana tapi ini ada di desa ini mana di desa pesantren dari Padang ada ada di mana Oromo ini mana itu bos lagi kayak ini mana ciri yang pakai sama-sama turun sana kan ada sifat ada kira kisah ini lima orang mau bola kota kisah ini apa milik itu murah juga dari mana mau rumah orang mau pinjam sekarang yang mau rumah orang mau pinjam nama orang mau nama apa kan itu yang orang ada lagi karena itu orang mau beli jelas dia juga akan apa kali bisa kena barang semua orang ganda pokoknya bisa kena bocor dan jangan deh kawan kawan kali barang semua orang pun itu mata bala lagi aja karena barang bukan tak kemarin jangan bosan kepada ini nanti kamu kan di lagi orang akan itu pak kumah ini seperti itu orang mau di apa sih nanti jangan lagi kita orang rumah nih pemikiran itu ilmu orang bacisu akan dijadikan nama kalian semua itu kalian itu kawan berfadu in kalian nama berikutnya karena wanita ini di dalam rumah di dalam orang rumah tahan ilmu orang muda akan kalian kita tapi ilmu orang ini kenapa ini dan jasa jangan maka bagi yang kita juragan itu kita rasa kita mau bayar nanti lagi ini nanti kami juragan saja maka itu bukan kita bukan jangan jangan lelisi kalau tu iba wajib me denika takut geranu sabarasi berjualan non siapa bukan sama orang itu biar dan dia jual ini mungkin sekali ada apa bukan ada jual mati mati angkat misalnya mati kembali pasar angkat mati kembali angkat wadah kembali dia suka mana wadah apa mana dah itu kan dia orang yang cuma orang angkut orang yang bikin kaki orang yang bikin seperti ibarat orang bukan ini bodoh apa buku bodoh amat di sana lari semua orang baru sampai ke paham
Nanti boleh maju.